रेडियो ነው ምልክት ሳሳይ ጀምር እሺ ቀጥታ አየ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ከበጀምቶታ ፊ ጃለታምቶታ ሆርዶፍቶታ ኮ በከጅርተን መረቲ ነገኝኮ ከበጃፍ ጃላላ እስን ሀቀቀ በስኒን ጀቹን በርባዳ አን አብዲ ጌታቸው አባቤቲ ካሜራማኒንኮ አብዱሰላም ወርቁ አህመዲ ኮንኮላጂሳንኮ ግያ ዱጋሳ መገሳንስ ጅራ ኢሪያን ኮነ ቡኬት አርጋሙ ኩኒሞ ቦሌሰኪያ አብዲዳ አብዲን afaan arabaa danda'a araboonni deeggarsa kana irratti hirmaatan jiru jechaadha isaaniif waan inni afaan oromootiin dubbadhe gara afaan arabaatiin afiiqa jechaadha meemee abdi araboota sanaanii nagaa gaafadheen jira haala kamiin akka deeggarsi kun godhame bifa ittiin qooduudhaan ibsaa fi gara sanatti deemna jedhe naayimi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندكم عبدي جيتاجو أبابا اليوم الحكومة موجود عند المساكين هم يعني يساعد المساكين اللي معهم شيء أو هم كثير منهم تعبانين بنشوف إن شاء الله. إيش نفعنا بوا أما جا نموت كل جا anga umni keenya kan danda'e namoota 16 midhaan daaksisnee jirra namoota 16 kanaaf immoo isaan kaan maallaqa afedha kan nuti qoonnu kanatti naayimi namoota 16 maallaqa midhaan daakuu xaafii daaksisneerra isa irraaf immoo maallaqa irraaf immoo ni qoonna jedhinaaf himiibe طيب هناك الحين 16 نفر موجودين بندي لهم طحون ال 16 نفر والباقي بندي لهم فلوس يقلوا اخونا عبدي اوكي اما غا نموت سنا ميدان قonna jechaadha midhaan qonna nufaana bu'a mucamee qabda ها andemtu obbo
fudhana rabbi si agargaar humna si fatau kali ايش بريسيجن umna kooti odis maal ko kamaanis mootummaan hun dandeenye arra ko jarriyachi sinaariyaa turan anuudhaan uleedhaan kan Allah bakka seeraatti uleedhaan gara habaarra mootii ko egaa namoota 16 egaa irra deebi'ee obboloonni koo deeggarsa kana irratti hirmaattan baay'ee isin galateeffachuudha kanan barbaadu galatooma ulfaadha darbee immoo wannan isin jechuu barbaadu deeggarsi kun har'a magaalaa Jimmaa keessatti illee gama mootummaatiin godhameera uleedhaan tumanii kan ofirraa deebisan namni humnaa ol jechaadha kan jiru homaa gochuun hin danda'amu namni baay'eedha ani immoo gaa dandee ari'achuun danda'u namoota kan uleedhaan fiigsuun danda'u dubartiidhaa ilmoo 4-3 baatanii kan asitti argamantu jiru jechaadha warra akkasii kan ammoo jaallalaa bira darbuun hin danda'amu waan ta'eef jechaadha isaan hafanii firraan gadee kana yoo xiqqaate nama 22 oltu jira namoota 22 ol jiran kan ammoo maallaqa hanga jiruun qoodaaf jechaadha kanaafuu hundaaf midhaan binnee geessisuu fi humna keenya ol waan ta'eef maallaqa qoodnaa fi maallaqa nama tokko kuma tokko kennurra jedheeni nama tokko kuma tokko kennurra nama 10f 100 kennuudha kan faayidaa qabu yeroo ammaa kanatti sababni isaa har'a waan bitatanii nyaatanii bulan isaan barbaachisa waan ta'eef nama tokko kuma kennanii nama 9 agabuu bulchuurra akkasitti naa ibsiif nama 9 agabuu bulchuurra nama 10 kennanii kurnanuu har'a nyaatee buluudha kan inni qabu kanatti naa طيب دلهن أعطينا لهم 16 نفر والباقي الثاني هناك موجودين هناك هم ياخذوا الفلوس بدل ما ندي 1000 بر لواحد نفر بندي 100 للنفر يعني ل 10 نفر توصل يعني yaa egaa obboloonni koo afaan kiyyammoo dhageessan jechaadha obboleessi keenya haramni illee hojjechiisaa isaatti kennee gara kiyya maallaqni waan dhufeef jecha obboleettii kiyya tokkotti jechaadha deeggarsi namoonni haramni godhan waan keessa jiruu fi deeggarsa kana keessa sababni isaa afaan isaaniitiin akka dubbatan barbaadeeti kana malees immoo ijoolleen namtu keenya deeggarsa kana keessatti hirmaattan jirtu hunda keessan dhumara isin galateeffachuun barbaada haramni sun akka afaan kana dhaga'uu fi kan gara haramni jirame kanaafuu maallaqni ni qoodamaaf jechaadha ijoollee kanaaf maallaqa kuni qarshii 200 tokkoon isaanii jechaadha hunduma isaanii jechaadha namoota as jiran jechaadha qarshii 200 waliin goon dirqamana ta'ee jira jechaadha Abdul se berina apa? Berina beli kah? Kiyo. kenni fisida Argatani tu di sini. Ijoollee kana lamaanii qofaatti ishii oo. Isin amma nagaa miti. Egaa namoota 16 jechaadha. Midhaan kiiloo 10 kennineerra. Namoota 16 midhaan kiiloo 10 kennineerra. Isaan hafaniif immoo qarshii hafe qoonnee jirra jechaadha. Maaliif yoo jenne hunda isaaniitiif midhaan binnee qooduuf hin danda'amu. Gama mootummaatiin illee mootummaan isa kaan har'allee magaalaa kanatti wanti godhame jechaadha. Amma warra danda'ani kennanii warra dandeenye immoo ofirraa deebisaa turan jechaadha. An garuu ari'adhee nama tokko harka duwwaan deebisne asii. Deebiseera? Namni biriin argane jira? Argattanii dubdi? Kanaafuu amma jiru jechaadha. Nama tokko qofa quubsoo osoo hin taane yoo xiqqaate daabboo tokko bitatanii akka galaniif kennineefi jirra. Namni harka duwwaa galan jiru isa isaanii irrallee dhaanamanii gama mootummaatiin deeggarsuun godhame warra kaanii godhame warra kaan reebamanii deebifaman warri immoo har'a reebnee hin deebisne waan qabnu kenninee irra jedhanii naa ibsina. واليوم
الحكومة كمان دي للمساكين بس يعني ما وصل كل المساكين والثاني اللي ما عقدوا روحوا بالقسم يعني Fitte egaa afaan kana wantan godhee fira deebi'eesiniif ibseen jira obboloonni kiyya arabaallee waan kana waan godhaniif jechaadha isaanii illee galateeffachuun barbaada naaf galatoomanii obboloonni koo biyyoota garaa garaa teessanii deeggarsa kana gootan baay'ee isin galateeffachuun barbaada darbee immoo har'uma jechaadha obboleettii keenya ambaruu daa'ima yatiima shan guddistuuf deeggarsa garaa garaa biteen dhufee gara isheetti deebi'ee viidiyoo biraan isiniin gaa ammasitti viidiyoo kana daawwadhaa hunduma keessan rabbiif jecha isin jaalladhaa galatoomaa horaa bulaa deebana araboota sirriitti naa galateeffadha. شكرا لكم اللي وصلتوا المساكين هناك أعطيتوا الفلوس واللي أرسلتوا عشان يساعد المساكن هذا شكرا لكم. الفاتحة غلطوما هورا بولا ديبانا أن الفاتحة هورا بولا ديبانا أنا أبجي جيتا شابا بنتوري مقالة جمارة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما قديمة شيء